Kabajamtoota maatii haaromsaa teek akkuma beekamu yeroo ammaa ministeerri barnootaa karaa iimeeliitiin deebii kennaa jira. Kana jechuun immoo paaswoordiidhaa fi yuuzarneemii keenya karaa iimeelii nuuf ergaa jira jechuudha. So namoonni baay'een iimeeliidhaan akka isin ergamee fi namoonni gariin ammoo iimeelii keessaniin paaswoordii sun akka isin hin ergamne gaafina gaafachaa turtan irratti hundaa'ee viidiyoo kana isin hojjechuu dirqameetiin jira. Kanaaf jalqaba irratti warri nu seene maal gochuu akka qabnu wajjin laallaa. Warri nu seenin ammoo akkamitti argachuu akka dandeenyu boodarra wajjin laallaa. Agaduma viidiyoo kanaatti turtii gaarii qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Isteepii sana adda baafachuudhaaf. Yoo harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaa teek kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan oromootiin ittiin argattanidha. Maatii kanaaf haaraa warri taatan sabbistanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii akkanaaf taatan isin affeerratiin jira. Kallattumaan gara viidiyoo barnoota keenya irratti ceenaa turtii gaarii qabaadha. Jalqaba irratti iimeelii bilbila keenya irra jiru haala kanaan seenuun nurra jiraata jechuudha. Appilikeeshinii bilbila kamirra jira waan ta'eef akkuma seenne wanti nuti gochuu qabnu hoggaa jiraate iimeelii nuti amma fayyadamaa jirru iimeelii yeroo jalqaba foormii guunnu achirratti guunne sana ta'uusaa dirqama adda baasuun nurra jiraata jechuudha. So akkuma argaa jirtanii iimeeliiwwan baay'eetu bilbila kanarra jira. Garuu jalqaba irra kan jiraachuu qabu iimeelii nuti yeroo foormii guunnu galchine sana jechuudha. Akkuma argaa jirtan inni itti maramaa jiru kun iimeelii jalqaba irratti iddoo guutamuu qabu sanitti galeedha jechuudha. So erga isa galchuu keenya cheekende godhannee booda duubatti deebinee akkuma argaa jirtanii miisejii ministeerri barnootaa erge isan kiliikii gochaa jiru kana jechuudha. Isa kana yeroo tokko bannaa ilaallaa jechuudha. Isa kana gaafa yeroo tokko cuqaasnu wanti nuuf ba'u inni wantoota amma asirratti tarreeffaman kanniin jechuudha. Diir abbaa sana nuu ka'a jechuudha maqaa nama ergamuuf sanii behalf of the FDRE Ministry of Education, this is to provide you with the login details for the upcoming exit exam. Please keep this information confidential and ensure that it is not shared with others. We strongly recommend that you change your password upon your first login. Dabarsnee namaaf kennuun nurra jiraatu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii first login irratti jijjiiruun nurra jiraata paaswoordii sana. Akkuma argaa jirtan yuuzarneemii nuu kennaa jechuudha. Isa argaa jirtanii inni lammaffaa irratti paaswoordii lafa nuuf ka'a jechuudha. Wantoota asirratti tarreeffaman kun paaswoordiin piroogiraamiin yookaan dipaartimentii lafa nuu ka'a egzaam seentariin bakka itti qormaata kan fudhannu jechuudha. So ammatti wanti nu barbaachisu dirqama yuuzarneemii fi paaswoordiidha. Erga sana beekne booda kiliikii goona. Liinkii asitti lafa nuu kaawwamee jiru kanaa jechuudha. Gaafa kiliik goonu haala kanaan nu bahaa yuuzarneemidhaa fi paaswoordii nu gaafata jechuudha. Yuuzarneemii fi paaswoordii gubbaa irratti kan galchinu isa amma argaa turre sanaa jechuudha. Erga barreeffannee booda iddoo kana dhufnee galchinaa jechuudha. Erga yuuzarneemidhaa fi paaswoordii keenya galchine booda loogiin kan jettu kana yeroo tokko cuqaasnaa jechuudha. Gaafa sana nu geessaa jechuudha. So fakkeenyaaf osoo furannee ani bakka kanatti galchee isinitti agarsiisu yuuzarneemii gubbaa irratti akkuma argaa jirtan galee jira. Paaswoordii itti barreessina haala kana fakkaatuni. Erga paaswoordii keenya galchine raawwannee booda maal goona loogiin ishee jettu kana yeroo tokko cuqaasna jechuudha. Gara jalaatti akkuma argaa jirtan loogiin kan jettu jirti. Ishee kana gaafa cuqaasnu maaltu nu baha informationii ministeera barnootaa nuuf erge jechuudha. Fuulneemii dabalatee egzaam seentarii dabalatee wanti amma argaa jirtan biluun kun immoo qormaata moodeliiti jechuudha. Qormaata moodelii kana seentanii hojjechuu dandeechuu akkuma yeroo darbee daqiiqa lakkaa'aa waan ta'eef of eeggannoodhaan daqiiqa keessatti fayyadamaatee akka hojjettan asumaan isinitti himuun barbaada jechuudha. So baay'ee isin qopheessa qormaatichaaf waan ta'eef bakka kanarratti akka fookas gootanii kan ittaanu jalqaba irratti akkuma kaawwamee ture teelebiriidhaan yeroo kaffallu foormii ture sanaanii jechuudha. Ishee sanaan amma kun kan fayyadu warroota iimeeliidhaan siniif hin ergamneefi jechuudha. So warri iimeeliidhaan sin hin ergamne suni tiraanzaakshini nambarii teelebiriidhaan ittiin kaffaltan sana ishee kana bakka kanatti galchitaniiti jechuudha kan fayyadamtani. Ayyaamnoot roobootii erga chee gootanii booda sammiitu gootu. So sammiit eega gootanii booda infoormeeshinii keessan sinii baasa. Bakka kanatti chee godhachuu qabdu. Sammiit eega gootanii booda sinii baasa infoormeeshinii keessan akkuma argaa jirtan asirratti yuuzarneemii lafa kaa'ee jira jechuudha. Paaswoordii lafa kaa'ee jira. First neemii, father neemii, free bus exit exam, result
yuunivarsiitii dipaartimentii egzaam seentarii lafa nu kaa'ee jira. So ammaaf nu kan nu barbaachisu yuuzarneeminaa fi paaswordii qofaa jechuudha. Isaan kana lamaan barreeffannee erga raawwannee booda qabachuu sirra jiraata. Keessattuu barreeffamni paaswordii kun qubee waan ta'eef sirriitti qabaddaa akka hin dogongorre qubee xiqqaa isaa adda baafaddaa barreeffaddaa. Erga kana qabattanii booda akkuma isteeppii duraanii sana loogiin gootanii seentuu paaswordii keessan jijjiirattu. Erga jijjiirattanii booda exit exaamii moodeliidhaaf ta'u moodelii keenya lafa nu kaa'ee jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun salphumatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Paaswordii jijjiiruun dagatinaa jalqaba yeroo seentaninu paaswordii akka jijjiirtan isin gaafata jechuudha. Ayyee dhumarratti viidiyochi kana fakkaata. Yaada gaafii qeeqa waan isin galle ogaa jiraate koomenti seekshinii jala naaf kaa'aa nan dubbisa. Barnoota biraatii fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaan isin jedha. Sinan kabaja nagaan naaf tura.